عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا ميتشو ميديا أكم نجاكيساني وكم جرزانتي نجاني كينيا كاني أني الرامدي اسم براحاقو اسني جتا بكم جرزانتي نجان فجرات أمس حدا أجرمنا ميتشو ميديا دفنجرا وبليون كينيا أني أرجوفتو جميلانس بودي لفتي نسمتمو نهفتو مدكشتي سنيجنا سمعنا كيسا مالك فكادو ولمان لالا يديون كوني يو اسمتي تولي شير لايك قوتودان يريجودا كيساني في وليف قودان دام سكينا فنعم المولى أغني كما جال ممكن ربي قدامك تنسى والعانا برقان قوين يوم نفكن مولانا إبسادان ديدو غارغن قرانا إقراد جل كمي وبرچوبانا كن كبينيا كينيا نمالين يتانا كارا برچو يدم معنا كان الروا وليادا چيسو بربانا معلوم مانا والإبدام يا الله أرغني أرغما جالا عجائبت زنفة تجني أياني أرغوفتو حد دفني زرمانا ميتشو ميديا وان دفني في أتوري كتامي تيريا بوليتي تيجا أكستي حد منا ميتشو ميديا تكتي أرغمنا مرجالا video kana share like goda guyya jalqabaaf mana gara michuu miidiyaatti simitamni dhufnee jirra akkamii nu simatti mona hifattu hamileen keessa maal fakkaata isiniin jenna obboleewwan keenya anis kun obboleettii urgooftu wajjin mana michuu miidiyaatti argamee jira. Eezamu dhugaa baay'ee namatti tola haadha mana michuu miidiyaatti argamu kennaaf baay'ee nutti tolee jira. Asmani obboleettiin keenya dhiyoo monitaayizii taate gammachuunis gammachuu keenya jennee kunoo akkanatti obboleewwan lachuu Jamiilaa fi Urgooftuuni mana michuu miidiyaatti argamanii jiran uummata jaalalaan simattu mono hifattu akkuma Jamiilaan jettee like share gochuudhaan hin dagatinaa mee obboleettii hangafaatti deebisee saniin booda gara jirutti adeemna. Michuu miidiyaa kana yoo jedhu jiroota hedduu kiroomii keessatti raftee jirta. Garuu akkasiin hammi gammachuu kan kee argitee jirta namni waan itti hojjete yookiin waan itti ifaajee yoo galmaan gahe hedduu namatti tola. Kanaafuu baga gammaddu obboleettiin koongiraasiin jedheera deebiidhaan miidiyaan kee kan miidiyaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan waan gaarii irratti hojjetu rabbiin siif haa taasisu. Kan yaadaan muraada kan keetii irratti guuttattee uummata kan keetillee yaadaan muraadatti guutu rabbiin siif haa taasisu. Miidiyaa soba balleessee dhugaa dubbatu rabbiin siif haa taasisu. Hedduu gammannee jira. Gammachuun kee gammachuu kenna. Wallahi obboleettii namichuu miidiyaa baga gammadee baga rabbiin si gammachisiisee baga kiroomii san keessa rabbiin si baaseetiin jedhee baga gammadee gammachuun kee akkuma Jamiilaan jette gammachuu kennaa wajjin gammannee gammachuun teena gammachuma taatu kun garuu jalqaba keetii malee xumura keetii miti. Garuu kiroomii keessaa bahuu waan guddaadha. Saatii guuttachuun bu'aa bahii hedduu qaba. Bu'aa bahii hedduu san keessa darbitee bakka kana hadha geettee jirta waan ta'eef dhugaa hedduu siif gammannee jira. Hedduu siif gammannee jira. Baga gammadee maashaallah tabarakallah kongiraa baga ifaajee kan kee xaarii kan kee kan ji'oota hedduu
xaartee bakka kanaan geettee baga gammadde siin jenna obboleettii teenya qaalii fi gaarii kabajamtuu fi jaalatamtuu akkasumas miidiyaan kee miidiyaa jaalalaa kan dhugaa rabbiin siif haa taasisu. Siya dhugaa rabbi maal akka dubbadhu hin beeku bakka gammadde siin jenna irra deebiidhaani. Akkasumas obboleewwan keenya galateeffachuu barbaada. Obboleeyyan keenya warroonni isaatii siif guutuudhaan si wajjin cinqatanii viidiyoo sii taphachisiisuuf akkasumas saatii dheeraarra sii turuudhaan waan qaban silkii itti sii banuudhaan obboleewwan kee kan dhiiras haa ta'u kan shamaras haa ta'u tokkummaadhaan amantiidhaan osoo walii hin qoodne kasii wajjin dhaabatan galateeffachuu barbaada. Obboleewwan keenya galanni keessaniif bilisummaa haa ta'u hedduu nuuf galatooma. Namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhu. Kanumaayyuu galata guddaa qabdanii obboleewwan keenya warri isii waliin rakkattanii isii waliin cinqamtanii saatii guutanii fi hadha gammachuusiisa akkasumas waliin gammaddanii rabbiin isinirraa haa jaalatu isiniin jedha. Yani dhugaa galatooma obboleewwan keenya dhugaa rabbii hedduu tokkummaan keessanii hedduu nama jaalatanii hedduu nama kabajitanii dhugaa rabbii hedduu namaaf dhiphattanii halkan hin jettanii ganama hin jettanii guyyaa hin jettanii mobaayilii keessan nama jalatti gubdanii ulfaadhaa Oromoo teenyaa fi obboleewwan teenya hundumti keessanuu dhugaa rabbii ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u galanni keessan walabummaa haa ta'u galatoomaa isiniin jedha. Ammallee tokkummaan keessan akkanumatti itti haafuufu warra kiroomii keessatti hafallee rabbiin kiroomii keessaa haa baasu. Dhugaa hedduu nama boonsitanii hedduu isin jaalanna uummata keenya obboleewwan keenya osoo tokko maqaa isin waamuu hin dandeenye rabbiin isinirraa jaalatu rabbiin waan isinii jaalatu isinii haa jaalatu isinii jenna. Ulfaadhaa Oromoo teenya ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. Dhugaa rabbii hedduu namatti tola obboleewwan keenya ammallee deebiidhaan ulfaadhaa isiniin jenna. Galatooma viidiyoon kun yoo isinitti toleetiin jenna sheera laayikii godhaa nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Tokkummaan keessanis ammallee itti hafuufu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu fi nagahaan nu tura. Tokkummaa keessan jabeessaa. Wanni nama jabeessee bakka tokkoon namaan gahu tokkummaadha. Yaa Oromoo tokkummaa keessan jabeessaa osoo amantiin hin jenne osoo kana sanii hin jenne tokkummaa keessanii yoo jabeessitanii tokkummaadhaan bakka guddaa gahuu dandeenya. Namni michuun miidiyaan kophaa isiitii miti kan bakka kana geette saatii 4,000 kan guutu kophaa isiitii miti. Kophatti munni qoraanii tokko hin bu'u yoo muka biraa argate boba'a. Kana waan ta'eef namni nama barbaachisa. Isiniin jenna wal jajjabeessaa nagaan nu tura. Gurbaa lakkii kottuu hojii jalqabna otoo humna qabnu maaliif cessannaa wayi. Otoo waan hojjenne eenyuun koomanna dalagnee waan fedhii keenya guutu. Gurbaa lakkii kottuu hojii jalqabna otoo humna qabnu maaliif cessannaa wayi. Otoo waan hojjenne eenyuun koomanna dalagnee waan fedhii keenya guutannaa wayi. Yaa takkee duroomni carraaqqii mataa keetiin dhufaa. Yaa takkee namni hojii tuffatu daandii irratti kufaa. Yaa buzee.